Egaa garaagarummaan ilma namaa kan akka akkaan daarii darbee fi lubbuu shamarran yookiin haadholii keenya irratti kan baasaa jiran keessaa obboleettii keenya ayyaantuu yeroo darbe abbaan manaa ishee asiidii fuula ishee irratti gannaqee qaamota ishee hundarraan akka jiruun qaama ishee hunda akkasiin akka madeessee quba qabdu isinis sooshaal miidiyaa kanarratti feesbuukitiinis gara tiiktookitiinis karaa hundaanuu gadhiifamtee turte jechuudha. Ayyaantuun egaa haadha ijoollee lamaati. Ijoollee ishii lamaan kunillee dhiira. Takka waggaa 4 tokko waggaa 2. Har'a yeroo ammaa kana ijoolleen ishii ayyaantuu sagalee dhanaa ta'ullee malee qaama ishiitiin gaafa irraa dhiisan maaltu namatti dhaga'ama jechuudha. Egaa gara jabummaan ilma namaa hanga kana xiggi gaheera jechuudha. Nagaa sin gaafachuu hin dagani. Nagaaf jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan koo amantaa biroo taatan yoo yaashama harka fuun isiniin jecha warreen maamila simboo taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa akkasuma warreen maamila ishee hin taane kottaa maamila isheetti dabalamaan isiniin jedha. Egaa har'a akkuma jalqaba argitan kana viidiyoo obboleettii teenya ayyaantuuti dhugaa baay'ee tokko wanta namatti dhaga'amuu fi gara jabummaan ilma dhiiraa hangam akka ta'e argitaniitu jirtu jechuudha. Egaa ayyaantuun hanga yeroo har'aa yaalarra wanta jirtuuf ammallee yaala gaarii ishee barbaachisa. Egaa yaala akkuma argaa jirtan akkumallee sagalee dhagaa jirtan sana akkuma viidiyoo daawwattan sana ijji ishee tokkollee hin argu tokkollee galata waaqayyoo qaama tafa ishee irraa muramee ija isheetti hojjetamuudhaaf ijji ishee tokkollee akka argu taasisaniitii jiru jechuudha. Maaliif taanaan dhalli namaa kun har'a gaafa daa'ima keessan deessanii daa'imti keessanillee isin wallaaltee isinirraa fagaattu hangam akka namatti dhaga'amu hundi keenyayyuu ni beekna jechuudha. Unkaan daa'ima jedhanii ji'a 9 garaatti baatanii dachee kanarra edda ishee fidanii wajjin rakkatan dhiisati nummaan biyya arabaa keessa daa'imata araboota yeroo qabnee kara biyyaa galuudhaaf jennu akkamiin akka nutti dhaga'amu isintu beeka jechuudha. Maaliif taanaan har'a obboleettiin keenya ayyaantuun abbaan manaa ishii abbaan ijoollee 2 irraa argate gara jabummaan hangana hin jedhame yima carrashaa kuni araamunnummaadha jechuudha. Aramanii ta'uudha. Haadha manaa ofii haadha ijoollee ofii utuu haadha qabu haadha keessaa bahe sana dagatee haadha manaa kinoo haadha ijoollee isaatii kana babbareeddu daa'imman isaa kana ija balleessee qaama ishii jijjiiree akkasiin godhe jechuudha. Jireenyi isaa yoomiyyuu kan eebbifame hin ta'uuf jechuudha. Maaliif taanaan namni keessattuu ilmoo dubaraa miidhu milkaa'ee hin milkaa'u. Har'a obboleettiin kun umaa isa guutee miti. Utuma waa barbaadde isa balleessiteerree karaadhuma nagaadhaan walitti dhufanii karaadhuma nagaadhaan adda bahu malee wanti hangana asiidii namarratti naqsiisee akkas nama taasisu cirraashuma hin jira jedheeti yaadu. የኛ ወንዶች ጭካኔያቸው ጭካኔ አይደለም። ለምንድን ነው እንደዚህ የምናደርገው? ጭካኔ እናት የላቸውም? እናንተ እንደዚህ ስታረጉ ምንም ነገር አይሰማቸውም ወይ? የልጅ እናት ናት እቺ እናት። ምን ነው አታዛዝንም እንዴ? አረመሙንማ jechuudha kun jechuun maalidha? Namni haadha daa'imman kana bareedduu kana gaafa ishii inaaffidhuma hangam barbaadu yoo ta'e yoo dhumarree hangam barbaade inaaffee ilmoo isaa haadha ilmoo isaa akkasiin asiidii gubbaarratti naqee akkasiin akka ishiin of wallaaltu akkasiin akka bifa ishii akkas gootu cirraashumaan namni akkasii yaada jedhee abbaan manaa ofii kafanaa ofiiti jechuudha. Har'a wajjiniin jiraatanii wal jaallatanii gaa'ela waliin raawwataniiti kinoo haadha ijoollee lamaa kan taate jechuudha. Rakkinni yoo jiraate haadha manaa isaati taa'ee wajjiniin mari'atee furuutii qaba malee akkasiin ija ishii balleessuu hin qabu ture jechuudha. Kun immoo araanamummaadha. Maaliif jennaan namni gaafa asiidii haadha manaa ofirratti naqu dhaloonni isaa kun ijoolleen isaa kun boru akkamiin ija maaliitiin akka sallaaltu maal jedheeti utuu maaltu satti dhaga'ama gaafa haadha ijoollee kanarraa haati kun osoo duute daa'imman xixiqqoon kun daandirratti ba'amoo hin baane jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee obboleewwan keenya dhiiraa wantoota suukaneessaa shamarran irratti raawwatan kana osoo dhaabdanii osoo qusattanii wanta gaariidha. Yoo balleessaa qabaatan ta'e haala nageenyatiin akkuma nagaadhaan walitti dhuftan teessanii mari'attanii haala nagaadhaan wanta jiru sana adda baafattanii yoo kara nagaa ta'es kara nagaadhaan adda bahuu waanuma jiru jechuudha. Har'a obboleettiin tun bifa lama qabattee angallee fayyuu ni dandeessi. Yaaliin keessan namoonni gara tiiktooktiin sooshaal miidiyaa hundarraanuu otoo amantaadhaan waliin qoodin otoo kutaadhaan waliin qoodin obboleettii kana fayyisuuf xaaraa jirtan
hedduu keessanii jechuudha galatooma arrallee kaleessa gargaarra jettanii duubatti akka hin deebine maaliif taanaan yaala gaarii argatte taanaan illee akkanaan daraan caala fayyuutii dandeessi borullee ishiinillee abdii godhattee ijoollee ishii kanaaf ijoollee har'a irraa dheessan kana ijoollee ishiitti fayyitee akka deebitu akkasuma immoo yaaliidhaan akka fayyitu yaali sun immoo kara biyya alaatti waan barreessaa fi piroosesii irra jirtuufu maala obboloota koo waan qabdaniin gargaara ilmi namaa akka sedda gara jabummaa walitti ta'ee kun immoo nuti shamara waan na ta'eef borullee waan taanu hin beeknu har'a garuu yeroo jiraannu kana keessatti waanuma omaa irra kanne waanuma omtuu nurra hin geenyetti nutti fakkaata garuu gochi seexanni yeroo akkasii baka'u gocha suukaneessaa akkanaa namarratti raawwatu jechuudha kun immoo balleessaa guddaadha maaliif taanaan dhalli namaa maaliif yakka akkanaa walirratti raawwata otoo gaarummaadhaan otoo waliin miidhin adda bahanii wanta gaariidha wanti yaadaniin furamne hin jiru gara jabummaan amma nagaa jechuudha baay'ee tokko nama jibbisiisa haalummaa yeroo ammaa dhaloonni nuti keessa jirru kun dhaloota ibiddaa fi dhaloota laphee nahaa waliif hin qabne dhaloota laphee cabaa waliin qabne keessa jirra jechuudha kun har'a haati tun waa barbaadde yaa balleessitu kun ishiidhaaf hin malu ture daa'imman ishii of hin beekanii daa'imman ishii kunuu ganaa xixiqqoodha har'a daa'imman maal beekaniiti umaan beekanarra ijoolleen kun dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa imimmaan nama qabachiisu yeroo viidiyoo ishii ilaaltan jechuudha maal obboloota koo yoo karaa hin taaneen dhufe yoo rakkoon namarra jiraaterree rakkoo sana taa'anii furuudha malee karaa lubbuu namaatti asiidii namarratti gannaquuti miti argitanii jirtu mataan ishii akka jiruun irraa gadeenyu jedhee qaama ishii madadaa dugda duubarraa akka jiruun irratti nam'eetii jira har'a garuu bakki fuulli koo kun hin jiru jette foontu achii buccuqamee tafa kootirraa buccuqameeti fuulli koo kun kan guutame jette kun immoo hangam akka nama dhukkuba sinuyyuu hin beektu jechuudha baay'ee dhukkubbii hanganan jedhamne ganaa tafarraa kutanii foon ofirraa kutanii bakka sana guutuu jechuun baay'ee ulfaatadha jechuudha kanaafuu viidiyoon koo kan har'aa kana fakkaata waanuma natti dhaga'amee fi waanuma jiruudha kanan dubbachaatii jiru gocha akkanaa osoo walirratti hojjetu baatanii akkuma nagaadhaan walitti dhufan nagaadhaan osoo gargar bahame hedduu filatamaadhaan jedha viidiyoo kana immoo hundumti keessanuu sheer gochuudhaan namoota gargaaran biraan nu gahaan isiniin jedha kanaaf laayik sheer gochuu hin dagatinaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii